السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن هردفت تافي دعوتو تكينيا أكم نجي جبتني جرتني بقى جراتني انتشر الحمد لله كنو سلام تانتينيا توري راغور كتير سندرا عليك بجتة أران تانتين جرتني توجا وان فاتن درت في لنا في نفسنا جرو فيديو نقاي وانين سوتش مريا جو بربادو جرا جتة وان سنجي شو دم توجا ولما لا أنقد دمت فيديو نفعنا تراني سنجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو تعفير تبصوت خينيا شمع ركفو نتشاهد ما نورمو مكتبة كجلتني سلام عليكم خينيا برسيس براغو duraan dursee egaa hedduu takka daawwattoota isin irraa tureetiin jira isin irraa badeetiin jira maaliif akkana baddee jechuun keessan hin oromoo waniin badeefillee ol dhabeefillee hangaaniin obbaleetii xiyyeeffatiyaa biratti argamee viidiyoo akkasuma inni naaf himaameen turre isii biratti argamee isii araarfadhee deebuu takkatti hin deebu jeetiin ture akkasuma fatiyaan araarfachuuf hin bira dhufee irraa fatiyaan itti takka nutti muffattee anaaf himaamillee kanaaf fatiyaa biratti argamee maaliif isii waan nurra kabajamtuu nurra guddoo teenye taateefis nutillee akkasuma kabajuu qabnaasi namni xiqqaan gaafii dhufee nama araarsa kanaaf narra fatiyaa biratti argamee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota maatii garteetan maatii jechuudha. Salaamanni keenya kan onni irraa buqqee gartee isin biraa geessu ni jechaadha. Arraa eessatti argamte yoo ta'e kunuugaa har'a kabajamtuu qaalii namaadhaa sabboontuu sabaa haadha siiqqeedhaa fatiyaa biratti argamna mana siitti argamna akkuma asii duratti waadaa isin eegallee turre dhugatti gartee namni namarra guddaa namni waa ichi arku qaroon namaadhaa hayyuun lafa buleessi gochoota garii kaniifi gartee namni godhu maaf wanni kun godhame jeen namatti aaruun waan si jaalatu fatiyaan gartee waa'ee gartee fooziyaa tuubiin wal dhabdee keenya irratti fooziyaa dheeqee laalte hedduu takkachirratti illee yaada bareedaadha kannite gorsa bareedaadha kannite anillee sanirraa gartee dhugumatti hedduu akkaan gartee deebi'eef laalu na goote suniif namni kun arra biyya keessa jiru magaalaa keessa jiru keessatti nama gartee artiinis gartee shoora guddaa qabachaa jiru nama nurraas waa argu nama nurraas waa beeku hedduu takka itti balleessine ni mufachiifne isiillee gartee dhufne araarfanne akka manguddummaatti araara keenya kana akka godhattu haadha siiqqee taatee akka gartee araara buuftu nagee akka buuftu barbaanne suniif isiillee dhiifama gaafachuuf asitti argamnaa. Akkasii hordoftaaf daawwattoota keenya akkuma maammee fi faatumaan jaanitti dhugaa dubbachuudhaaf kaameeraa duballee namni waliin fayyisee jira. Garuu fayyaan teenya dura hordoftoota keenya maaliif isin jaalanna isin kabajna isin jechuun maatii keenya dhugaanaaf faatumaaf maammeellee nama dhiyootana waliin dhiifama nu goosise dhugaa dhiifamni karaa biitii dhiifamallee dirqama daawwattoota keenyallee dhiifama godhuu qabanii. Isin illee dhiifama gaafachuu qaban duraan dursoo isinii dura maaliif waa hunda miidiyaarra ol baate waan nuti hojjennu hunda akkuma nu bira jirutti akka qaamaa nu bira jirutti nu wajjin laalu jirtan daawwachuu jirtanii namni dogongorre hin jiru namni guddinaafis dogongorre hin dhiisu xiqqeenyaafis dogongorre hin dhiisu faatumaan balleessite hedduu balleessite batiin xiqqoo fi guddoo siin qabu akkan isin himetti. Maaliif obboleettisiiti fooziyaan jettu hiriyaasiiti ammas obboleetti akiraati namni tokko egaa wal qabatee obboleeyyan jii ani akka kiyyatti wal mufachuunis hin barbaachisu akkasii garuu arrabaa fi ilkanillee walumaa dhoyti isaanis wal dhabanii garuu ani faatumaan waa jechuu barbaade dhaamsa gabaabaa dhaamsa akka obboleetti akkatti akka obboleetti akiraatti dhaamsa takka hin dhaamaafi. Bultiin akkuma bultii keetiiti. Bultiin jechuun bultiin namu bultiin nama qaba. Amma faateen ni beekti. Waa'ee ilmaa kophaa guddisuu ni beekti. Ilmaa kophaa guddisuu jirti. Dhugaa dubbachuuf yeroo iftoo hojii wal dhabdu san Ibraahim obboleessa si haa ta'u. Obbolummaan kophaa namas mara kophaatti. Garuu intala kophaa ilmaan guddisuu jirtu roorri sun hedduu dogongora akka jette. Nilleen dubbanne yeroo sanii fi dogongora. Ilmoon akkuma ilmoo kophaa guddisan. Akkasitillee obboleessa jechi roorristuun qabdu silaa akka ani silaa bakkee silaa ta'e isiin deggaraa'u
Maaliif isin dhalaadha. Dhalaan miidhamtuudha. Ilmaan kophaa guddisuu jirti. Obbolummaan kophaadha. Ani dogoggora obbolummaas hin deeggaru. Fedhi waan fedhe haa ta'u obbolummaan qabaa masmarri biraa qabaa kaanis miidhaan moo ani fedhi obboleessa nama fedhe amma haadha manaas haa taatu nama fedhe dhalaa akka itti roorrisu hin barbaadu. Dhalaan roorrifamuu hin qabdu. Maal dhalaan ififuu da'iifaa itti roorrisamuu hin qabu garuu waan ta'e waan dabre wal dhabanii iftuu bira kuttee Fooziyaas sababa iftuu wal dhabanii kan hundi dabarte Fooziyaallee arraan tana dhiifama jaanii jirani. Si qofaa hafe si immoo ati immoo akka obboleetti akka dhuftee Fatiyaa atillee dhiifama naa godhi Fooziyaa teenyallee obboleettii hiriyaatiyya isillee waliin fayyisi jettee. Mee asumaan si jidduu afaanis qabu. Ani Fooziyaa waniin sirraan araarfachuuf fadheef ni beektaa? Tokko faanaa fi ati ollaatu ollaadha. Naannoo takka galla naa fi Fatiyaan maaliif amma naa fi manni obboleessa kiyyaa walirraa hiitu. Ammas gama saniin osoo hin ta'in maaliif Fatiyaan dhiyaadhee daawwattoota kiyya Fatiyaan waan sammuun isii nurra maashaallah yaa'anii maal jeetiin isinii manii beeytanii ta'e ammasis isii waan ollaa kiyya taateef anaa fi Fooziyaanis waan ollaa taaneef naa fi Fooziyaanis ollaadha Fatiyaanillee akkasuma ollaadha walitti dhiyaanne jechuudha. Jarri kanarraa fagoodha. Dogongora kana cufa maaliif dhiifa maaliif manguddummaa Fatiyaa barbaadeef jarri kuni Fooziyaa ammallee miidhaan xiqqaa guddaan qabu. Garuu waa hundi dabaree kayrii rabbiin nurraa dabarsee jira. Amma waa takka jira ati dhugaa jette waan jette bagana dhuftee anis obboleetteessanii akkuma jettetti inshaallah oonfii tarabbiti. Rabbiin namni guyyaa namni oonfii waliin jennetti kiyyaa miti jee jira. Turtaniiwoo garuu khayrumaa fi inshaallah maammeen amma ilma dhiiraa kanatti yaari maaliif ani maamme kanas duraan waliin beeynu wal barre garuu ani maammeetti nutti yaari maaliif intala dhalaarra harka laachuun jechuun maaliif haadha dhalaa dhaleessas obboleeyyennis ni qabaa jechuun yaada qabaa dhalaa dhalateeti obboleen dhalaas nima qabaa koo hojii jiraatu haadha manaa ni qabaa. Dhalaa miidhuu san hedduun aarsite maaliif dhalaa akkasitti qabuun san barbaachisaa miti garuu waan ta'eef waa hundi ni dabree jira rabbi khayrumaan isinirraa dabarse silaa miidhaan guddoo taate sarara sheenaan isinirraa hin baatu ati faa sirraa hin baatu maaliif Foozii harka takka wajji nyaattanii wajji jiraatanii walitti deebitanii wal aaruunis dogongora garuu namni walitti naarreellee hin jiru gama kiyyaa. Waan hin dandeenye rabbiif jecha ani nama waliif fayyisuun sohaaba akka fayyetti. Sohaaba rabbiif jecha siifi Fooziyaallee walitti fayyisa inshaallah biizinna hordoftoota keenya rabbi siif laaffisu jaa maaliif Fooziyaan ni beeytanii nama miskiinaati harkallee nan darbitu jeeti yaada qaba. Eega faaxiinu isiyuu duraan xiqqoo kayaa'ee qabdu isinuu eega dogongora sii bartee waa hunda bartee oonfii jechuuf eega dhufte agartoomtu rabbiin qaceelche ilaala. Kanuma du'aayii namaa godhuun isinuma du'aayii nu godhu jira rabbi isin haa qajeelchu jechuunis tabaa miti. Kunoo if barteeti if beekteeti namni dogongora keessa ba'uun waan guddaadha. Itti balleessi obboleettiyya Fooziyaan hiriyaatiyya jettee dhuftee kaameraa duballee dhiifama walii goonee jira. Isinumaaf hangana ibsinaa jenneeti obboleettii ta'e arras boorus Fooziyaan obboleetteeti hiriyaateeti. Hiriyaan qaaliidha hiriyaan. Inni akka hiriyaan qaaliidha. Rabbi if nu haa beeksisu. Utiin kun hanga biyya hambaa keessa warri jiru wal qabachuun bareedaadha. Maaliif biyya teenya hin jiru biyya teenya bar obboleeyyan jira firaa jira haahee jira garuu biyya namaa kana keessa hiriyaa dhugaa harkachuun waan guddaadha. Fooziyaa gama kiyya Fooziyaan miskiina Fooziyaan nama nagiyaati nama nagiyaati agartanii jettanii hordoftoota kiyya faatiin akkasitti dheeyitee kadhooyitee irraa hin kafaladhaalee hin jennu guyyaa isi ilaalu mana si dhaqe. Karaa numa nagiyaa numa jetti karaa nagiyaa rabbi wanti naguma barbaadde harralleessi akkasii Fooziyaan haa galatoomtu dhugaa rabbi Fooziyaan haa galatoomtu obboleetteenya qaalii. Garuu akkas hin jenne Fatiyaa dhugaa ilmi namaa kun beekee abbaa fadhees taanaan nama dogongora. Ni dogongora isaa. Siyaatti ammoo namni gwaaniif itti dogongora. Dhiifama si godhuun akka jabaadha. Namni rabbiin hojii jira waan rabbiin keenya jee namni dhiifama namaan goone kiyyaa miti jee jira. Anuti akka shari'aa keenyallee guyyaa sadii ol otuun haraami nu biratti.
isin turtaniiru garuu ani ammeenya namaa qabachuus hin danda'u dhugaa isinitti aaree yeroo saniif aaree useetumaan ta'a malee waa asirratti waa jechuus hin barbaadu garuu namni dogoggoree hin jiru dogoggortanii atillee obboleettitee Fooziyaa obboleettee guddoodha harkatti laachuun san dogoggora guddaa Fooziyaa ni fayyista. Akka aadaa Oromootti akka aadaa Oromootti Fooziyaa ni fayyista. Tumtanii dheedhanillee maaliif jirtaa jettanii ilaallee isillee haakima geessine amma obboleettitee sirriitti akka aadaa Oromoo akka safuu Oromoo qabdutti Fooziyaa araarfatteetti akkasitti fayyaan keessan akkasitti dhumti obboleessi ati ka dhiiraa maaliif harkatti laachuun san kalata guddaa. Saniifuu hordofsiisaaf ta'utu kiyya dhugaan jeena fakkaata dhugaa harkatti laatee jira miidhamtee haakima dheedhaitee jirte eega du'aanis maaliif jirta namni bira walaaruun nima jirti maaliif jirta akkam jirta haakima si geessinaas hin jenne kunis kalata guddaa akkasitti fayyaa gaa akka aadaa Oromoon qabdu akkasitti fayyaa si itti murreeti akkasitti obboleetti isaanii guddoodha Fooziyaan mana si dhiqanii akkasitti miilarra kufaniiti waan jiru hunda lafa kaayaniiti fayyifatan. Ni fayyifanne inshallah kan eeguu dandee bu'aa abdiin qaba yaani waan akkasii hojjettan ani isin dura deema. Fooziyaan maallaqa isin baasti kuntuu anniin kafala gama yaani waan isin musashfa baafti hunda ana kafala waan hunda ganaallee yoo dhibeen itti jiraatte ni fayyisa. Fooziyaan alhamdulillah Fooziyaan eegaslee deebiin ilaalee jira viidiyoo marree malee Fooziyaan wayyooyte fayyiteellee garuu harka keessan itti aanee jira laazim dirqama fayyifachuu qabdan obboleetteessa. Waadaa takka tagallee jira waadaan gallee haasawaan jalqaba dura gartee obboleettii keenya hangafa keenya dheenyee araarfanna. Haadha araaraati jennee akka heera Oromootti Oromoon heera qaba. Badii balleessine. Waan heerri ni mure. Waan heerri Oromoo na mure. Taqaayaan Oromoo gaaddisni Oromoo na mure. Fudhadhee hojiitti hiikeetiin akkasumatti akkuma dheengadda baallama qabannee gartee Fatiyaa biraarraatti argamnetti fuuldura viidiyoo biraa qabannee ka araaraa ka obboleettiin keenyaas nu fayyitee isiinis gammaddanii isiillee gammaddu qabannee dhiyaanna akkasitti isinillee fayyaa akka garaan isin fayyachuudhaaf suniif. Ayyee fayyaa ta'atillee anganumaa jechuun keetis waan guddaadha. Inshaallah bismillah anis isin wajji deemeetiin akkasitti obboleetteessan waliin isin fayyisna garuu walii fayyitanii ammallee waan hin jibbu'an eega oonfi rabbiif jechaa namni walii godhe haaraatti dubbitti hin deebiina obboleeyyan dubbiin ni gehaa namni ni dogoggora dogoggora takkuma dogoggoruun maariidha lama dogoggoruun gowwummaadhaa jira sadaffaan immoo harrumaa jira takka dogoggortanii lammatatti hin deebiina. Akkasi wal dhabbiin mash Fooziyaa qofaa miti ilmaan Oromoo wajjin saba keessa wajjin wal dhabuun haagee maaliif nutiin kun wal qabachuu qabna malee wal facaasuu hin qabnu wal facaasuu hin qabnu abadan akkasi ni giyaa biyya ammaas keessan hedduu wal dhabbiin heddummaatti jirti rabbi nurra haa guutu rabbi nurra haa qabbaneessu mutanaa'u asirraa jalqabee fayyaa keessan irraa jalqabee fayyaa keessa Fooziyaa irraa jalqabee rabbiin nagaa nu haa buusu biitanas maaliif wal dhabbiin khayriin qabdu dubbiin khayriin qabdu woma balleessaa adeemti akkasii maamillee dhufanii Fatiyaa maanguddoon nu ta'e obboleetteenya wajjin waliin nu fayyisi jaanii waliif fayyisuun suhaaba ani rakkoon qabu walitti isiniin fayyisa inshaallah bismillah hanga viidiyoo gammachuudhaan viidiyoo gammachuu Fooziyaa wajjin waliif fayyisee akkasitti waan murree obboleeyyan keenya Fooziyaa fayyisanii miilarra kufanii dhiifama hanga gaafatanii hanga viidiyoo gammachuun isinii fideetiin dhiyaadda. Inshaallah bismillah hangasuu nagaan nu tura hordoftaa daawwattoota kiyya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.